roobi darbee kutaa kurnaffaa keessatti jireenya amantii keessaa dammaquun baay'ee barbaachisaadha jennee Efesoon keessatti kaasaa turre walii ibsaa turreerra. Waa'ee dammaqiinsaa akkasuma Maatewos boqonnaa 25 dubartoota 5 gowwaa ta'anii fi 5 immoo abshaala ta'an wal bira qabnee haasaa turreerra. Dubartoonni sun waldaa kiristaanaatti akka isaanii qaban, waldaan kiristaanaa 5 sun immoo warra rafanii fi waldaa kiristaanaa warra dammaqan isa jedhu sanaa ilaalleerra. Waldaan ishee dammaqxu waldaa ishee Yesuusin eeddonnee dammaquun barbaachisaa akka ta'e Waaqayyoo nutti dubbateera. Yeroo asii sagalee Waaqayyoo dubbatamu jalqaba akka Waaqayyoo nutti dubbatu kan amanu Waaqayyoo jireenya koo jalqabatti dubbata. Isa booddee isinitti akka dubbatu nan amana. Kanaaf dammaquu jechuun mana amantaa keessatti dammaqna miti. Amantii keessatti dammaqna. Amantaa keessatti namni baay'een hin rafa. Amantaa deeffatee namni hin rafa. Amantaa deeffatee namni nama irratti mora. Amantaa deeffatee namni nama irratti hojjeta. Amantaa deeffatee namni faayidaa duukaa fiiga. Akkasi. Kanaaf amantii keessatti immoo da'oon hin jiru. Amantiin face to faceidha. Jireenyi amantii ifaa ifa. Gooftaa Yesuus Kiristoos namoota gaafa fayyise akka amantii kee maal ta'eedha? Sii ta'eera jedha. Ifaa ifadha. Amantaan garuu da'oo baay'ee qabdi. Gola baay'ee qabdi. Sababiin isaa amantaa namatu kaa'e malee Waaqayyo kaa'e miti. Amantii garuu Kiristoos irraa arganneerra. Kiristoos amantii keenya isa fiixaan nuu baasudha jedha Phaawulos waan ta'eef Kiristoos amantii keenya jennee akkatti hubachaa turre. Jireenyi amantiin jiru taanaan immoo wanti amantaadha jedhamee watti qabe immoo namsagadaayidha iddoo ajjeesaati jenne. Gaggeessaa amantichaa amantaa qabu gaggeessaa amantii afur qulqulluu garuu waldaa kiristaanaa keessa jiru yoo ta'e walga'ii itti walitti farannee gallu nuu ta'a. Namni amantaan gaafa wal gaggeessuuf hin akka wal geessudha. Har'a mana amantaa jira malee jireenyi amantii waan hin jirreef budaanis tolchuunis inni ajjeesus inni gubboo nyaatus inni walii gadhaas maqaa amantii isaatiin jiraata taa'ee an amantiin koo kanaa nan dhiqadhaa nan deddeebi'aa nan soomaa akkas dhadheettiin jireenya isaa of goyyomsa. Gooftaan immoo jireenya of goyyomsinee jiraannu sana barbaadu. Namoonnis jireenya goyyomsaa kana dhugaa nutti fakkeessanii akka nu keenya jiraanne Gooftaa Yesuus Kiristoos barbaada. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedhee dubbata wangeela Maatewos boqonnaa 5 irratti Gooftaa Yesuus gara gaaraatti ol ba'ee jecha inni dubbate tokko nama dhiba. Obboleessa keetti aaramii kootuuti aarsaa kana kenni kootuu yoo barbaadde jedhe Gooftaa Yesuus gaaratti ba'ee dubbate. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee ajjeesaadha garuu aarsaa dhiyeessuu barbaadu. Kanaaf Gooftaa Yesuus jecha kana maal jedhe dubbata warra kanaanii namoota akkasitiin abbaa jedhu gooftaa naan jedhu ani immoo maal hin jedhodha isaan hin beeku jedhaadha. Akkas jechuun jireenya amantii keessa ta'anii warra abbaa jedhan tun ta'een jireenya amantaa keessa ta'anii warra abbaa gooftaa Yesuus maqaamaaf sana waaman jecha sana waaman sana isaan kana hin beekuun jedhaadhe. Afaaniin waamu yoo ta'e seexanni Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo akka ta'e olii akka dhufe masii jiraataa akka ta'e cubbuu namootaa namarraa fuudhu akka ta'e isatti faraduuf akka jiru gooftaa seexanni iyyuu dhuga ragaa baatuudha. Namoonni jireenya amantii keessa hin jiraanne kumaatama Yesuus hin waamin, 100 waamin, maqaama Yesuus waamanii waan barbaadan ittiin isin goyyomsuu danda'u. Harrayyuu jechuudha. Fannoo masatti fannifame Yesuus hin baatanii isin goyyomsuu danda'u. Jireenyichi yoo jiraate waqqasiisa. Jireenyichi hin jiru taanaan maqaa duwwaa taanaan maqaan duwwaan jalqaba jireenyichatu nu keessatti humna qaba. Maqaa miti jechuudha. Mana xonqolaa namoonni tokko deeman nan dhagaa yeroo akkas waan akkasii. Gaafa achi dhaqanii mana xonqolaa bira dhaqanii warra xonqolan seexana waaman kana gaafa namoonni dhaqanii dhufanii asitti nutti hima. Isa kana asirratti masqalii kaafadhuudhuun xonqaa jedhala. Waa'ee masqaliin beektu waa'ee fannoo maal beeka? Waa'een fannoo maal akka ta'e beeku. Garuu sana deeffata namoota ittiin goyyomsuudhaaf. Seexanni warra amantaadhaan jireenya amantaa jiraatan akka barbaade isaan godheera. Gola isaanii keessa diigee balleesseera. Kanaaf nuyi amantoonni Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa buune warra qilleensa habootu waan taanu nu hin jedhe. Mee akkas jedhame an jireenya amantaan jiraadhu jedha. Jireenya amantiin jiraadha jedha. Amantaa jechuun isa pirotestaantiidhaan kana. Isa abaluudhaan kana. Abaluu asuma bituuni. Amantii jechuun immoo Yesuus Kiristoos du'aa ka'uu isaa amanu, deebi'ee dhufuu isaa amanu, jireenyi bara baraa harka isaa keessa jiru amanuun isa kana amantiin. Kanaaf amantiin isa kana. Iddoon itti seexanni hojjetaa jiru baay'een isaa iddoo kamitti yoottan abboota amantaa deeffatee maqaa Yesuus waamsisee, maqaa ergamaa waamsisee, maqaa abaluu waamsisee har'a xilquun gurguddaan abaarsi gurguddaan biyya keenya xaxee hiikee maraachee namoota joonjessee suusitti naqee abaarsatti naqee maatiif haadhaaf abbaa ijoollee gargariiskisee bakkee kana kan deemsisu hojii mana amantaa keessa jiru sana seexanni deeffatee galeedha. Bineensa jawwee mana amantaa keessaan seenedha. Kana gaafan isin barsiisu sammuu keessan akkasiin balleeftan nan barbaada. Kanaaf hiikamni hin jiru xaxamuu jira garuu.
So maqaa sanaan hin baafna jedhanii ittiin socho'u maqichi hin baasatu hin ta'in maqichitti kakaasa gara koo waan baasuutti fakkeessaa jechuudha. Maqaa Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyootti namni amane humna hafuura qulqulluu namni guutame garuu seexanii dura isaatiin cabaa isa dhugumaa keessaa baafurri hamaa. So kan biraa taanaan garuu wanti kakaasanii wacanii galuudha. Kanaaf akka hin dogoggorreetti of eeggadhaa kan jedhuu fi Phaawulos irra deebi'ee kan dubbatu isa kanaaf. Amantoonni yeroo ammaa kana waan baay'ee adda baafachuu hin beekan. Barumsa gaafa barattan waa'ee amantii keessan duwwaan baratina. Waa'ee amantii kan biraas baradhaa. Waa'ee jireenya kee duwwaa baay'ee beekuu duwwaa caalaa immoo waa'ee namoota kan biraas yoo qoratte baay'ee gaariidha. Namoota jiranis namoota du'anis. So beekumsa argatta waan ta'eef jechuudha. Beekaan tokko kasee dubbata. Yeroo hundumaa barumsa waan barannuu fi nama du'e irraas hin baranna, nama jiru irraas hin baranna, nama kaasare irraas hin baranna, nama milkaa'e irraas hin barannaadha. Nuyi yeroo barumsaa qabna waan ta'eef. Eesh. Kanaaf dammaquudhaa inni mee dammaquudhaa mee dabalaati. Har'a immoo kan itti fufnu amantii keessaa kutaa 11ffaa yaada inni itti fufna. Yaada. Harka ol fudhaa amantiidhaan sagalee kana fudhaa. Aneedhaa. Yaada garaa koo. Nan haareffadha. Akka mana keessan artanii qulleessitanii itti aarfattanii gaafa ol seetan manni keessan isinitti urgaa. Keessumaa gaafa simattan mana keessan urgeeffattanii itti dhiyeessitu. Haaressuudha. Foolii haaraa kan biraa baasuudha. Maskootii dhaabantanii foolii ho'aa keessaa baasuudha. Foolii haaraa gashuudha. Qilleensa haaraa gashuudha. Waan gubataa gadi baasuudha. Akkuma kana jireenyi yaada garaa keenyaa yeroo hundumaa haareeffamuudha. Daawit maal jedha beektu? Yaada garaa koo naaf haaresseera Daawit. Daawit yeroo hundumaa kan inni dhiifama argatu dhiifama yaada garaa haareeffamuu fi yaada garaa geeddarachuu fi yookiin yaada garaa geeddarachuu fi qalbii jijjiirrachuun garaagarummaa guddaa isa qabu irratti sitti himu. Namni yeroo hundumaa qalbii jijjiirrata utuu hin ta'in yaada garaa haareeffata. Takkaatti qalbii jijjiirranna jalqaba. Qalbii nu jijjiirrannu akkam jechuudha beektu? Sammuu jijjiirame jechuudha walumaa gala. Sammuu isa kanaa waan biraa yaadu sammicha geeddaree tanan sammuu biraatti geeddare. Akkas jechuun moobaaliin koo miimoriin isaa sirba baata yoo ta'e amma immoo deebisee maalan godha miimorii sanarraa haqee sana haqee maalan godha. Faarfannaa Yesuusiin faarfatu. Sirbessi nama sirbu biyya sirbu kee haqeen isa gooftaa Yesuusiin faarfatu gaafa itti dabalu miimoriin kun maal ta'eera? Maal ta'eera? Maaltu keessaa bade? Isan foolii waaqayyo hin jennu keessaa badeet isa waaqayyo jedhu Yesuus jedhu galata jedhu mootti gashee jiru. Namni yaada garaa isaa gaafa geeddaratu akka kanaatti keessaa balleeffamee burqaan haaraan tokko jireenyatti gadi seena. Kanaaf yaada garaa koo naaf haaresseedha. Nuyi yeroo hundumaa yaada garaa haareeffamuu qabna. Qalbiin immoo takkaatti jijjiiranneerra. Qalbiin guyyaa guyyaatti jijjiiramu. Maraataa oolla miti nuti waan ta'eef. Namni qalbiin jijjiiradha irras booris qalbiin jijjiiradha yoo jedhee qalbii isaa maraataa oola. Kaleessa maraatee irra fayyuu barbaada. Kaleessa maraatee akkas miti jechuudha. Fayyina argineerra. Fayyina Yesuusin agarreerra. Yaada garaa keenya garuu hin haareeffanna dubbii Waaqayyootiin. Har'a Waaqayyo namoota tokko yaada garaa isaa haareessee gadhiisuu barbaada. Mee dubbadhaan yaadi garaa koo hin haareeffama jedhaa. Jedha ammas yaadi garaa koo jedhaa. Hin haareeffama jedhaa. Macaafni qulqulluun Isaayyaas boqonnaa 55 lakkoofsa 6 irraa kaasee maal jedhaa? Yaadi koo yaada keessanirraa maalidha? Gargariidha jedha. Waaqayyo yaadi isaa yaada namaarraa gargari. Jedheeti fageenya immoo ka'a. Kiiloomeetira isaa ka'a. Hammam akka fagaatu immoo ka'a yaadi Waaqayyo. Akkam jedha beektu? Hamma laftii kuniif samiin kun walirraa fagaatu caalaatti yaadi koof yaadi keessan fagaataa jedha. Ilaalaa mee safaraa. Meetti yaada. Waaqayyo isa yaadi isaa fagoo jiru sanatu hamma kana fagaatutu gadi dhufee kakuu haaraa keessatti ilma Waaqayyo Yesuus Kiristoosiin gadi dhufee aduun iyyuu achi kaatee lafa ga'uuf daqiiqaa 8 fitti inni garuu libsuu ijaa gidduutti dhufee yaada isaa nu mariisise. Maal jedhee beektu? Balballi jireenyatti geessu ana. Balballi karaa gara jireenyaatti geessu anaan malee eenyuyyuu gara abbaa dhaquu hin danda'u nuun jedhee dhufee. Hin danda'amu ture wantichi. Kanaaf yaadicha nu mariisisu dhufe Waaqayyo yaadicha nu ibsuu yaadichi garuu nuuf yaada hamaa seena. Miyaas keessa 29 baay'een dubbifattu isin lamaa wala. Yaada gaarii isin yaadaadha. Yaadicha immoo isin hin beektaniidha. Amma garuu beekna yaadicha. Amma nuu galeera. Bara Ermiyaas raajii kana barreessaa ture maal jedha beektu? Yaadan isin yaada. Mee dubbadhaa isinoo yaadichoo dubbisa nafaan agaa. Mee dubbadhaa yaadan isiniif yaade yaadichoo yaada nagaa yaada gara fuulduraa isin gargaaru isinoo yaadicha maal hin gootan hin beektaniidha. Amma garuu beekna. Yaadichi yaada gaarii yaada nagaa yaada nu fayyadu yaada nu dhokatee ture sana yaada icciitiin isaa yoo nutti himame nu galuu didi sana yoo nutti himamees yoo nu ibsaniis yoo dubbatamees yaadicha nuun galle sana
ilmi waaqayyo yaadicha dhufeetu jireenyicha karicha ulfinicha jireenya bara baraa sana yaadichi isa yaada ni nuu yaade sana karaa ilma waaqayyo Yesuus nuu ife. Mee yaadichi naa ifeera dhaa midhabalaati. Indoom namni kakuu haaraa jiraatu namni jireenya kakuu haaraa jiraatu baay'ee dinqiidha. Yaada keessan baay'ee haaressaa. Yaada keessan baay'ee bal'isaa, ilaalcha keessan baay'ee bal'isaa. Kana yaada garaa yoo haaressine waaqayyo hojjetu dhufna. Waaqayyo yaada gaarii nuu yaada macaafni keenya. Yaadichi moo yaada nagaateedha. Maaliif yeroo sana dhuskee jettanii macaafa kana jettanii yoo qo'attan maaliif bara sana karaa raajii Ermiyaasiin gaafa dubbatu maaliif yaadi keessanii yaada gaarii isin yaadaa isin immoo beektanii jedhee waaqayyo maaliif dhuskee gaafattanii isa achuma dhaqee immoo 33 dhaqeeti amma Ermiyaasitti dubbatee na kadhadhu jedhamoo achi dhaqee waan namni qoree bira ga'uu hin dandeenye maal ta'a? Mee dubbadhaa maal ta'a? Inni yeroo sana dubbatamu kan keenya irraati. 33 irra moo ga'e? Na kadhadhu siifan dhagaa waan namni qoree bira ga'uu hin dandeenye immoo sitti mul'isa. Haalleluuyaa. Waan namni qoree bira ga'uu dadhabe jireenyichadha. Jireenyichi qorame bira hin ga'u. Baratamee bira hin ga'amu. Muuxannoodhaan bira hin ga'amu. Amantaa kee ta'anii bira hin ga'amu. Sitti agarsiisa. Karaa ilma waaqayyo Yesuus Kiristoos nutti mul'ate. Inni immoo maal jedha beektu? Phaawulos Filiphisius geetti. Jireenyichi nutti mul'ifameera jedha. Amma qoruun sin barbaachisu. Qortee bira ga'uun sin barbaachisu. Mul'ifameera. Maal ta'eera? Mee mul'ifameera maaloo? Maaltichi? Yaadichi mul'ifameera. Inni yeroo sana dhokate gaaddidduun yeroo Yesuus Kiristoos mana qulqullummaatti maal fannoo tolbee isaatti sagalfaatti mana qulqullummaatti maaltu tarsee jalqabeedha. Doobiraatiin tarsaanii golgaan mana qulqullummaa bakka lamatti dho'ee jechuun maal nimeetu waan namoonni dhoksaa ittiin namoonni waaqayyoon argan sanatu nama jalaa dhokate sanatu tarsee jechuudha. Jalqaba kana balleessee gooftaan. Warra kaanitti faradu warra du'an kaasuu hin dandeenye jalqaba. Golgaa isa mana qulqullummaa jirutu bakka lamatti dho'e. Isa namatti mul'ifamne sana. Isa namni qoree bira ga'uu dadhabe sana. Sammoo Yohaannis dubbate sana maal jedhe beektu? Eeyyuu kitaabicha naa mara macaaficha eenyutu dubbisa? Eeyyuutu naa eeka jedhee ilaalaa tureedha. Inni macaaficha hiikoo hin jiru argameera. Hiddee eessa keessaa? Argameera. Latiin argameera. Inni fureera. Isa kana kan dubbate Isaayyaas raajii Isaayyaastu xiskii kana dhaqee dubbata. Raajummaa kan raaja. Isa kana waaqayyo kakuu Yohaannis waaqayyotti mul'ate. Isa ta'uuf jiru. Isa ta'e. Isa ganaaf ta'uuf jiru. Isa kana dhaatii barreessii jedhee waaqayyo Yohaannisiin. Isaayyaasiin garuu eeyyuutu kana hiikuu danda'a. Furuu danda'a kan jedhu. Isaayyaasiin dubbateera. Macaaficha gaadiddeesse. Golgaan mana qulqullummaa namni kallattiidhaan waaqayyo wajjin wal argu. Yaada garaa haareeffatee waaqayyo wajjin wal argu. Amantiidhaan fayyuu. Amantiidhaan jijjiiramuu. Amantiidhaan gooftaa wajjin jiraachuu hin jiru ture. Namni isa mul'ifame keessa jiraatu barbaaduu kan biraan deemu. Mul'ata yoo ta'e, tajaajiluu yoo ta'e, waan hundumaatti isa mul'ifame keessa jiraanna. Gaaddidduun sun hin ka'e. Karaan ifaa argame, karaan jireenyaa argame, karaan itti cubbuun namarraa ka'u argame, karaan ittiin Yesuusiin dubbatamu argame, karaan jireenyichaa hin baname. Haalleluuyaa. Mee dubbadhaa banameera jabeessaa jedhaa. Jedha ammas dabalaati. Kanaaf yaadi waaqayyo akkasi. Yaadi koo fi yaadi keessan gargar fagoodhaa jedhee. Amma garuu dhiyoodha. Namoonni seexanni gaafa isin goyyomsuu barbaadu akkam isin godha beektu jalqaba. Atiif waaqayyoo jalqaba akka isin diina taatan orma taatan fageenya qabdan dullaan tooyii sirra dhufee si garafuuf jiru sitti fakkeesse yakka of cubbuu dadhabbii kee yoo agarte. Indoom namni tokko immoo kadhateeyyuu hin beeku yoo ta'e so'aaf sagalee fudhatee hin beeku yoo ta'e tariitu ani gooftaa irraa ganda dhabe tureera jedha. Seexanni dullaa kaawwattee dhufteetu atiif waaqayyoo wal bira hin jirtan tureen aggasii dhiisee. Eeggas irraa dhiccite tureera ta'etu labsii kan labsuu jalqabdi. Aawo dhugumayyuu haalaan keessa akkasii waan ta'eef dhaquun sin barbaachisu hafeera kan kee dadhabeera. Wanti kun gidduu deema. Labsiin gidduu deemu jira. Mul'ifameera jireenyichi jireenya mul'ifame kana ga'u kabaabsee dhoksu barbaada seexanni. Nu qabatee ilaalcha keenya qabatee. Namni tokko sin gidduudhaa yoo kufeedha miti Phaawulos. Akka isaa duraatti maal godhaadha? Isin iyyuu maal godhaati? Akka hin kufnetti of eeggadhaati maal godhaa? Deebisuu yaalaa'edha. Kadhadhaafi akka duraa isaatti haa deebi'uudha. Namni sun garuu akka isaa duraatti deebi'uu barbaadu hin danda'u. Hin danda'uudha. Sichi moo naa dhumateeraadha. Sichi hin danda'amuudha. Jireenyicha mul'ifame kana harkaa dhoska. Jireenya kakuu mufaatti jira deebisa. Ilaala. Dudduuba ilaala. Gaafa hariiroon nuyiif waaqayyo gidduudha. Waan ta'e gidduu galu jireenya waggaa 2000 duraatti nu deebisuu barbaada.
Jireenya hin mul'ifamne jireenya mul'ifamee namni itti fayyaa jiru nu ilaala osoo barbaada seetan harka ol fudhaa amantiidhaan. Har'a jireenya amantii keessatti waan haaraan sii ta'eera. Yaada namaa keessaa qabxii lama isinitti biyya. Yaadi namaa akka namni akkamitti yaada beektu akka yaada fooniitti kan yaadu Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 16 kaatan. Namni akka yaada fooniitti yaadu hin du'aidha. Fayyina mul'ifame keessatti yaada fooniin, barumsa fooniin, beekumsa fooniin, yaada fooniin waan hafuuraa yaaduun jireenya hafuuraa jiraachuun hin danda'amu. Jireenya foonii, yaada foonii jireenya hafuuraatti kun hin danda'amu. Jireenya fooniin jiraatamu jireenya hafuuraan jiraadhattee reekuun hin danda'amu. Yaada foonii fi yaada hafuuraa baay'ee walirraa fagoodha. Jireenya mul'ifame kana gidduutti akka yaada fooniitti yaaduun nama Waaqayyo nama hin taasisu. Mucaa Waaqayyo nama hin taasisu. Diina Waaqayyo nama taasisadha Roomee keetti Phaawulos gaafa barreessu. Akka fooniitti yaaddu taanaan obbolo tokko yeroo hundumaa anis isinis gooftaan nutti dubbataa jira. Yoomiyyuu diina Waaqayyo ta'an. Ergaa yaadne sirraa innaa tokko lakkoofsa ergaa yaadne sirraa mee fadhaasa kana. Jireenyichi mul'ifameera. Nu isa argineerra. Isaafis dhugaa hin baane. Jireenyichi mul'ifameera. Inni maal ta'eera? Inni isa argineerra. Isa immoo jireenyicha immoo argineera. Yesuus of keetti agarreera. Madaa'uu isaatiin yeroo dhukkubni nu keessa hin teenye, abaarsi nu keessa hin teenye argineera kan jettan istiin. Jireenyichi natti mul'ateera jedhaa. Isa dhugaan hin baa'edha. Isa dhugaan hin ba'a. Eeshi. Jireenya bara baraa isa abbaa bira ture. Nuttis mul'ifame kana isinitti hin himna. Halleluuyaa. Isa kana jireenyichi. Maqaa Yesuus Kiristoos gaafa waamnu jireenyicha isa mul'ifame gaafa waamnu abaarsichi inni moofaan sun dandeen taa'u. Hadda sin amantu. Iddoo lattan bakka lattan hundumaatti jireenyicha mul'ifame fuudhaa deemaa maqaa Yesuusiin. Harka fuudhaa maqaa Yesuus nan eebbisa. Rafaa daabaa saakii atiyaa. Jireenyicha mul'ifame fuudhaa deemaa. Ayyaana mul'ate sana fuudhaa deemaa. Magaalatti mul'ate sana fuudhaa deemaa. Mee dubbadhaame jireenyicha jedhaame. Nan jiraadha jedha. Halleluuyaa. Akka yaada hafuuraatti yaaduun garuu maal fidedha? Jireenya fida. Akka hafuuraatti yaaduun jireenya fida. Akka fooniitti yaaduun du'a fida. Garaagarummaa qaba. Akka hafuuraatti yoo yaadne yaada hafuuraan sammuu Kiristoosiin akka nama lammaffaa dhalateetti yoo yaadne akka yaada hafuuraatti yoo jiraanne hin fayyinadha. Jireenyatu jiraadha. Waaqayyo akka yaada isaatti akka jiraattu fayyana siif haa dabalu. Harka ol fudhaa amantiidhaan akka yaada Waaqayyoo tan jiraadha dhaamee dabala. Saataataa laafaa raabaa diyaafoo. Fooniin jiraachuun doosi keessa hafuura qulqulluun jiraachuun garuu hafuura qulqulluun gaggeeffamuun garuu mucaa Waaqayyoo si godhee si jiraachisa. Kana bakka garummaa guddaa jira. Namni akka yaada fooniitti jiraatu foon jedha yeroo hundumaa. Yoo jireenya hafuuraa jalqabde garuu jireenyicha mul'ifame jiraachuu jalqabde garuu wanti sitti mul'atu jireenya hafuuraati. Harkoolii keessatti qaba hafuuraa sana. Jireenya hafuuraa gaafa jiraattuudha. Biyya lafaa bittee jiraatta jedha. Jireenyicha mul'ifame sana ni lallabda jedha. Bara baraan anaaf siif haa ta'u. Bara baraan hafuurichi nurratti haa mul'atu. Jireenyicha mul'ifame akka jiraannu fayyaanni gooftaa nuuf haa baay'atu. Phaawulos itti aansee maal jedha beektu yaada kan biraa. Ani jedha yaadi kan biraa. An dur jedha Roomee boqonnaa madooma 12 An duraan tu jireenyichi mul'ifame itti dhiyaatiin ilma Waaqayyoo fayyisaa ta'uu isaa utuu ittiin fudhatiin jechuu isaati. Akka daa'imaatti yaadeedha. Akka daa'imaattis maal godheedha? Yaada dhiyeesseedha. Yaada daa'imaa beektu? Yaada daa'imaa xiqqoo tokko sin ibsa. Daa'ima xiqqoo tokko sin ibsa. Yaadi daa'imaa ammuma aarti. Ammuma gammaddi. Daftee beelofti. Daftee quufti. Guyyaatti si ejjaa torba boosi. Boo'ichi turaan jiru. Yeroo kolfaarra caalaa yeroo boo'ichaatti baay'ata yaada daa'imaa. Nan quufeen jettu yaadi daa'imaa. Garaatu maal ta'etti? Darukkubeetti. Yaadi daa'imaa baay'ee sababa dhiyeessiti. Kana barbaadda maal dubbatachuu hin dandeessu. Waan isheen dubbatte si hin galu. Yaadi daa'imaa baay'eedha. Garaa isheen jedhee miti. Yaada ishee. Akka daa'imaatti yaadeedha. Akka daa'imaatti sababa dhiyeesseedha. Daa'imni sababa baay'ee dhiyeessiti. Sababa. Gaafa akka yaada daa'imaa qabaattan akka yaada daa'imaatti sababa dhiyeessitu waan sin gootan sirrii sitti fakkaata garuu sirrii miti. Kanaaf kan dhiyeesseedha. Taansee maal jedha beektu guutummaa sana bisuu dandeessu. Amma garuu nama gahaa eeggantee maal ta'eedha? Naa dubbisa jirra. Nama gahaa ta'eedha. Yaadi koo eegga jijjiirame.
yaadi koo hiikaa guddate Waaqayyo yaada kee siif haa guddisu. Merfuudhi sin eebbisa maal odhan saba nana sin eebbisa dhugaa Waaqayyooti. Yaada kee siif haa guddisu. Akkatti mana kee qabattu, akkatti qabeenya kee qabattu, yaada qabeenya kee ittiin qabachuu dandeessu, yaada ittiin jireenya kee ittiin gaggeeffattu siif haa guddisu Waaqayyo. Yaada hafuuraa kee siif haa guddisu Waaqayyo. Yaada guddachuu. Ina dubbisaa doommaatti namni argattan. Roomee boqonnaa 12. 12:3. Qorontoos duraa boqonnaa 13 lakkoofsa 11 akkas jedha nan dubbisa. Mucummaa kootti akka mucaatti nan dubbadhe, akka mucaatti nan yaade, akka mucaatti sababii nan kennan ture. Amma garuu erga nama ga'aa ta'e akka mucaatti jiraachuu dhiiseera. Akka maalti? Akka mucaatti jiraachuu dhiiseera. Estaansiyoo maal jedha? Nuyi amma akka nama of ilaalee keessatti waan argee abaluu isaa hin hubatin hafeetti in argina. Yommus garuu fuula fuulaan in argina. Wanti ani amma beeku muraasa. Yommus garuu akkuma ofii beekame anis guutuutti beekuuf jira. Akka mucaatti maal ta'eera? Amma garuu maal ta'eera? Nama gahaa. Nama gahaa. Kan eenyu fudhata? Abbaan fudhatu hin beeku ergaa kana. Kan maal isin gadheetu mura dhugaan? Nama gahaa. Dubartii geessu. Dargaggeessa gahaa. Nama guddaa gahaa. Eenyu ta'uu barbaadu? Nama gahaa. Nama garaa Waaqayyootti boqotu. Tajaajila keetti kan Waaqayyo boqotu. Jireenya keetti kan Waaqayyo boqotu. Hafuura keetti kan Waaqayyo boqotu. Nama gahaa ta'uu jalqabi maqaa Yesuusiin. Yaada bilchaataa siif haa kennu Waaqayyo. Jireenya bilchaate, jireenya yaada qulqullaadhaan haareffame siif haa kennu Waaqayyo.